aadaa Oromoo keessatti ilmoon namaa kun uumama hundaaf bakka kenna, uumama hunda dhageeffata, uumama hunda sirnaan ilaalaa nagahaan jiraata jechuudha. Misooma inni jennu, dinagdee inni jennu kun kana keessaa baha, kana keessaa dhalataa jechuudha. Yoo uumamni hundi nagaa qabaatan kana gochuu beektaa seera raammoo raaratti jedhee raammoo ijaan mul'atuuf ijaan hin mul'anneefi seera tume. Seera mukaa mokonnoo jedhee seera bosonaa fi bineensa bosona keessa jiraatu, ka lafa keessa jiraatu dabalate. Seera dheedaareeraa jedhee yookiin seera maddaa margaa jedhee seera bishaanii fi waan bishaan keessa jiraatu kana hunda uumamaaf bakka waan kennuuf yoo kun hundi eegame misoomni jiraa jechuudha. Yoo kun hundi eegame dinagdeen jiraa jechuudha. Ilaalchi Oromoon dinagdeef qabu isa kana nama sadarkaadhaan qooduun hin jiru gadaa keessa, nama gartuudhaan ka adda qoodu kun gadaa Oromoo keessa hin jiru beektaa. Warra olaanaa, warra jiddugaleessa, warra gadaanaa gabaabaa dheeraan yookiin warra akkasii gosa gadaantu gosa olaantuu jechuun hin jiru. Namooma irratti ijaarame gadaan kun. Namaa miti bineensa kaaniifuu jenne miti namooma irratti ijaarame waan ta'eef gadaa keessa wanni akkasii hin jiru jechuudha. Sirni burjaazii sirni akkasii kun gadaa Oromoo keessa aadaa Oromoo keessa hin jiru. Nama kamiiyyuu ta'e gosa kamiiyyuu ta'e biyya kamiiyyuu dhufe aadaaf duudhaa Oromoo kana barbaada jennaan lakkii ati gosa kanaa gosi kun gadaatti makamuu hin danda'u jedhee ofirraa hin deebisu. Sirritti hubatamuu qaba. Ashama akkam jirtan hordoftoota koo odeeffannoowwan tokko tokkoon isinii qooda hanga xumuraatti akka waliin turtanii hordoftaniif kabajaan isin affeereera turtii gaarii. Dhimmin irratti xiyyeeffachuu barbaade kan adda addaati egaa hordoftoota koo misoomni ashaaraa magariisaa finiinee akka itti fufuuf turtii ganna kanaatiin jechaadha. Itti xiyyeeffatamee akka hojjetamuuf mootummaan Itoophiyaa kallattii kaa'eera. Marsaa torbaffaadhaan egaa waggaa baranaa ganna keessas biqiltuun kan dhaabamu. Duulli misooma ashaaraa magariisaa kun baatiiwwan gannaa keessaa itti fufiinsaan akka adeemsifamu beekamaadha. Kan baranaas egaa haala ho'aa ta'een sirni isaa jalqabameera. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed magaalaa Finfinnee keessatti sirna jalqabsiisaa biqiltuu dhaabuu irratti ergaa dabarsaniiru. Kan dhaabnu sababaan jedhaniiru Dr. Abiy kan dhaabnu ijoollee keenyaaf jedhaniin waan isaan jedhanme hordofaa. ዛሬ የምንተክለው ነገ ልጆቻችን ይጠለሉበታል ብለን ነው። ዛሬ የምንተክለው ነገ ልጆቻችን አይሰደዱም ብለን ነው። ዛሬ የምንተክለው ነገ ልጆቻችን አይለምኑም ብለን ነው። ልጆቻችንን በቤት ውስጥ መመገብ በቂ አይደለም። ልጆቻችን ሀገራቸውን ጥለው እንዳይሄዱ ለሀገራችን መሰረት መጣል አለብን። የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያን ሆይ እጃችን አፈር ካልነካ ጭቃ ካልነካ ካልደከምን የሚገነባ ሀገር የለም። ሁሉም ያማረ ሀገር በጀግኖች ልጆቹ በሆነ ዘመን በተፈጠሩ ትውልዶች የተሰራ ነው። Odeeffannoon biraas ni qooduu barbaadu waa'ee hiriira deeggarsaa uummata naannoo Amaaraa irratti. Uummanni naannoo Amaaraa magaalaa fi baadiyyaawwan adda addaa keessa jiraatu hiriira deeggarsaa taasiseera. Kunis kan gaggeeffame waxabajjii 22 bara 2017dha. Uummanni naannichaa guutuu magaalaa keessatti argamu waan mana isaatti hafe hin fakkaatu akkuma jiruun ba'ee nagaa barbaannaa jedheera. Finxaaleeyyiin naannicha jeeqan irratti tarkaanfii mootummaan fudhataa jiru kan deeggaru ta'uusaa uummanni hiriira ba'e kanarratti adannoowwan adda addaa dhageessiteen mirkaneesseera. Tarkaanfii gootichi raayyaa ittisa Itoophiyaa finxaaleeyyii irratti fudhataa jiru kan deeggaru ta'uusaas uummanni naannoo Amaaraa mirkaneesseera jechaadha. Egaa uummanni naannoo Amaaraa ammaan booda finxaaleeyyii hin dhoksinuu mootummaatti dabarsinee kennina jechuudhaan yaada kenneen mirkaneesseera. Yaadannoowwan adda addaa dhageessises kana kan mirkaneessanidha. Egaa ammaan booda tarkaanfiin mootummaan finxaaleeyyii hordofuudhaan adamsuudhaan irratti fudhatu daran finiinee kan itti fufuutaa jechaadha. Akka kanaan dura haalli riphanii dhokatanii uummata irratti tarkaanfii ittiin fudhatanii fi gocha saamichaa ittiin raawwachuu danda'an gonkumaa kan hin jirre ta'uunsaa qabatamaan mirkanaa'eera. Uummanni magaalaa fi aanaalee adda addaa naannoo Amaaraa hiriirri deeggarsaa taasise kunis kan qabatamaan kan mul'isu ta'uunsaa beekameera.
Egaa tibba kana xiinxaleeyyiin adda addaa biyya keessaa fi biyya alaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed irratti duula bananiiru. Egaa duulli isaan gaggeessaa kun maqaballeessii adda addaa irratti kan bu'uuraa'edha. Keessumattuu xiinxaleeyyiin maqaa uummata Oromoo deeffachuudhaan socho'aa jiran Dr. Abiyyi irratti himannaawwan adda addaa dhiyeessuudhaan akka balaaleffachaa jiran beekameera. Inni kunis kan raawwatamaa jiru deeggarsa diina alaatiin akka ta'e beekamaadha. Akkuma beekamu diina seena qabeessa biyya keenyaati kan jedhamtu Gibs hoogganaan amma jiru Abdul Fattah El-Sisi kan biyya ollaa Isaayyaas Afeworqii hooggantoonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay boordiin filannoo haqeen jechuudha. Akkasumas Jawaar Mohaammed, Tsaggaayee Araarsaa, Milkeessaa Miidhagaa, Ittaanaa Habtee, Taayyee Danda'a, Girmaa Guutamaa fi xiinxaleeyyiin kanneen biroo biyya alaatti argaman maqaballeessii adda addaa muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed irratti gaggeessaa jiru. Ga'umsa akka hin qabne biyya hoogganuudhaaf Milkeessaa Miidhagaa himeera. Waan nama qaanessu hedduudha kan dubbatee Milkeessaa Miidhagaa. Egaa inni kun maqaa balleessuudhaaf duula baname ta'uunsaa beekamaadha. Akkuma beekamu humnoonni kun diina alaatiin kan qindeeffamanii socho'aa jiran ta'uun isaanii beekamaadha. Egaa guddinni Itoophiyaan irratti argamtu misoomni kallattii hundaan itti fufsiisaa jirtu diina gaddisiiseera. Sababa kanaan xiiqii keessa galanii kan socho'aa jiran ta'uun isaanii hubatameera. Egaa mootummaan Itoophiyaa sochiin badhaadhinaa biyya keessatti eegalamee akka finiinee itti fufuuf kallattiiwwan adda addaatiin hojii hojjechaa jiru cimsee itti fufeera. Keessumattuu magaalota adda addaa keessatti hojiin misooma koriidarii hojjetamaa jiru diina rifachiiseera. Inni kun mootummaan uummata biratti fudhatama akka argatu taasisa jechuudhaan yaaddoo keessa galaniiru. Egaa gocha kana kan raawwachaa jiran misooma Itoophiyaa gufachiisuudha. Sababni inni duraa keessumattuu immoo mariin biyyaalessaa akka hin gaggeeffamneef gufuu uumuudhaaf kan socho'aa jiran ta'uun isaanii beekameera. Akkuma beekamu mariin biyyaalessaa akka gaggeeffamuuf rakkooleen gama nagaa fi siyaasaatiin Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiran marii biyyaalessaatiin fala waaraa akka argataniif komishiniin marii biyyaalessaa itti fufiinsaan hojjechaa jira. Marii kanas egaa milkeessuudhaaf carraaqaa kan jiru ta'uunsaa ni beekama. Komishiniin marii biyyaalessaa egaa yeroon turtii isaa waan xumurameef mana marii bakka bu'oota ummataatiin turtiin waggaa tokko kan dabalameef ta'uunsaa beekamaadha. Turtii waggaa tokkoof dabalame kana keessaayyuu baatiiwwan muraasni irraa ka'aniiru. Kanaaf egaa baatiiwwan muraasa qofaadha jechaadha. Mariin nagaa naannoo Tigraayitti akka gaggeeffamu taasisuudhaan marii waliigalaa gaggeessuudhaan sadarkaa xumuraa irratti deemuudha kan hafu. Kana akka hin hojjenneef gufuu uumuudhaaf diinni keessaa fi alaa socho'aa kan jiru ta'uunsaa beekameera. Kan biraa eebbaa hidha guddicha haaromsa Itoophiyaati. Egaa hidhi Abbayyaa ijaarsi isaa waggoota hedduuf ture xumurarra ga'eera. Yeroo dhiyoo keessatti ni eebbifama jedhameeti kan eegamaa jiru. Sirni eebbaa hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa akka gufatuuf diinni alaa fi keessaa qindoominaan kan socho'aa jiru ta'uunsaas beekameera. Wanni irratti cichanii hojjechaa jiran kana kan mul'isu akka ta'e hubatameetiin jira. Egaa maaliyyuu ta'u hojiiwwan Itoophiyaan irratti argamtu kun carraaqqii yookaan ammoo wixxiffannaa diinni keessaa fi alaa taasisu kanaan gufachuu akka hin dandeenye beekamaadha. Kutannoon uummanni Itoophiyaa qabu olaanaadha. Humna kana qolachuudhaanis ta'ee olola isaan kallattii adda addaatiin qindaa'anii afarsaa jiran kan irraa hin fudhanne ta'uunsaa sirritti beekama. Kana maddeetti hojiin abdii qabeessi mootummaan jijjiiramaa biyya keessatti hojjechaa jiru uummataaf abdii gaarii uumeera. Waggoota muraasa keessatti jijjiiramni qabatamaan mul'achuunsaa otoo hanga tokko ture. Mootummaan kun waan hedduu argamsiisuu akka danda'u rakkoo hawaas dinagdee Itoophiyaa keessatti waggoota hedduudhaaf babal'atanii turan
gaba maqsuutiin shoora olaanaa gumaachuu danda'a tureeyyuu kanaaf ammaan boodas mootummaan jijjiiramaa yeroo argatee rakkoowwan Itoophiyaa keessatti bu'uura gadi fageeffatanii turan dhawaataan fala akka itti argamsiisuuf uummanni Itoophiyaa fedhii guddaa kan qabu ta'uunsaa hubatameera. Sababni kanaa rakkoo keessaa ba'uu, hiyyummaa keessaa ba'uu waan ta'eef fedhiin uummataa mootummaan jijjiiramaa deeggarsa olaanaa qaba jechuudha. Deeggarsa uummataa kana dura immoo humni dhaabbachuu danda'u gonkumaa hin jiru. Keessaayis ta'e alaa haala qabatamaa biyya keenya keessa jiru, jijjiirama jiru, misooma jiru, carraaqqii mootummaan uummata wajjin qindaa'ee taasisaa jiru gufachiisuudhaaf wuxifannaan taasifamus haalli ittiin gufachiisuu danda'an gonkumaa kan hin jirre ta'uunsaa beekamaadha. Egaa kan biraa gufachiisuu wanti barbaadan filannoon waggaa dhufu gaggeeffamudha. Waggaa dhufu filannoon biyyaalessaa kan gaggeeffamu ta'a. Filannoon kun karaa nagaatiin akka hin gaggeeffamneef fedhii olaanaa qaba diinni keessaa fi alaa. Kanaaf yeroo gabaabduu kana keessatti haalli ittiin wuxifachaa jiranii fi qabatamaan mul'isan kana kan agarsiisudha. Filannoon waggaa dhufu Itoophiyaatti gaggeeffamus karaa milkaa'aa ta'een karaa dimokiraatawaa fi iftoomina qabuun kan gaggeeffamu ta'uunsaa waan hin oolledha. Kabajamtoota hordoftoota koo waan na dhaggeeffataniif waan hordoftaniif hedduun isin galatoomfadha. Yeroo birootis haaluma wal fakkaatuun odeeffannoowwan adda addaa kan isin dhiyeessu ta'a. Odeeffannoon ani haala kanaan isin dhiyeessaa jiru kun namoota biroo biras dhaqqabuu akka danda'uuf chaanalii kana subscribe godhaa. Namoonni subscribe gootan ammoo like godhaa. Yaadas kennuu dandeessu. Xumura irratti kanan itti yaadachiisuu barbaade fayyaa ta'aa nagaatti.